Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii. Hordoftoota kiyya har'a jechuudha wanta baay'ee na aarsee baay'ee tokko jechuudha isin dubbachuu dhufee garuu aarullee jechuudha baay'ee na kolfisiisee illee ni asumaan jechuudha. Hinjira miti aarii keessa namni tokko hin kolfa jechuudha. Akkasumaan illee aarii keessa baay'ee kolfeetiin ture. Innaa jechuudha hordoftoota kiyya waan naan jedhan beektanii akkana naan jedha jechuudha tokko wayii barreeffama naa barreessa. Ati bar jechuudha islaama taate gaafa tokko bar ati namicha ati teerumte suni gaafa inni sigate ati bar karma kristaana deebita karara tafta mali karara sigatani mali taate naan jedha jechuudha. Wallahi nama tokko lama bichaa miti gaafi kana jechuudha nama baay'ee xura diddeebi'ee wanta kana naan jedha. Hordoftoota kiyya asumaanu jechuudha. Yaa hordoftoota kiyya ani ilma namaatiif jedhee islaama hin taane jechuudha. Islaamummaa ofii kiyya jaaladhee faqqadeetiin jechuudha. Inni dammoo dhiiraafillee jedheeti miti dhiirri achillee guuttee jirti jechuudha. Akkuma waliin beeknu isaan inda'uun islaamummaa keessa caalaa achi irra jiraayu jechuudha dhiirri. Yoo dhugaasan walitti himne jechuudha asii miti jechuudha. Innaa animmoo jechuudha eenyuyyuu gadii miti jechuudha. Eenyuyyuu gadii miti jechuudha. Innaa jechuudha kan abbaan tokko na fuudhee karaa irratti nagatu miti jechuudhaani. Beekana nama jechuudha namni fuudhee karaa irratti gatu miti jechuudha. Bar dalagataan jira indee dalagataan jira jechuudha. Karaa irratti hafuufi miti inni dammoo jechuudha beetasaban qabaan nama taraa miti jechuudha. Kan inni dammoo jechuudha jaarsumallee osuma neerumeyyuu jechuudha nama zim jedhee nama duuka deemuu miti jechuudha. Ani bar shariyaa rabbiitiin jechuudha nikaa hidhamee tanan jechuudha. Akka seera oromootiin illee jechuudha akkasitti nani jechuudha deemee heeruma malee yoo neerumellee akkasumatti nama taraa miti bara karaara na fuudhanii ani karaarratti kan nagatanii jechuudha. Bakka ilaalcha dadhabaa kana of keessa baasaa jechuudha. Sijjamara raasuu nama karaarratti gatamuudhaan na argataniitiyyuu namni ana argate sunu jechuudha yetaaddalenu nam bakka hinjira miti nama darajaan isaa ol kaa'e namni ana argate dhugaan isinitti ma nama jechuudha rabbiin biraa waa wayii ol keewwatee qabuudha jechuudha. Rabbiin nama jechuudha rabbiin darajaa isaa ol kaasidha jechuudha. Namni garuu ol of qabuun bu'aa hin qabu garuu haa ta'uuti jechuudha dhugaa jirtuun isinitti ma jechuudha. Ani nama badduu miti jechuudha nama baay'ee gara laaffisa nama garaan isaa bishaanii nama tonkolii garaa keessa mutak hin qabnedha jechuudha. Innaa akkasin isiniin jedha alhamdulillahi rabbil alamin. Garuu jaarsi kiyyaa jechuudha jaarsa akkasiiti miti akka namoota tokko dhoqqee miti jechuudha. Nama karaarratti nama baasee karaarratti nama gatee nama biraa deemuu miti jechuudha. Na abbaa manaa kiyya maashaallah tabaarakallah wallahi nama jechuudha waanuma hundi kiyya wajjiniin na danda'edha jechuudha. Ani waan biraa osoo hin ta'in amala xiqqooshii lola kiyya bichaan haa ta'uu kan jedhuun qaba jechuudha. Kanuma hunda wajjiniin abbaa manaa kiyyaa mataarratti na baate abbaa manaa kiyyaa jechuudha. Amaluma kiyya amala wanta biraa amala biraa osoo hin ta'in kiyya bichaan haa ta'uudhaan kan hin qabu jechuudha. Kiyya wanta nan jedhe bichaan haa ta'uudha jechuudha. Isa ingidii jechuudha rabbuman namaa kenna jechuudha wanta hundaayyuu innaa jechuudha kanumaayyuu jechuudha abbaan manaa kiyya laal mataasaa kana gubbaan jira jechuudha. Si galee abbaan mana kiyya baay'ee na jaalata baay'ee na kabaja jechuudha. Baay'ee tokko na kabaja jechuudha. Abbaan mana kiyya sijjamar akka isin jetta san jechuudha nama na fuudhee karaa irratti nagatee na biraa deemuu miti jechuudha. Wallahi rabbiin jechuudha rabbiin nama onneen isaa natsaadha jechuudha namuma natsaa kennaafi. Namuma natsaa kennaafi jechuudha. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil alamin. Innaa akkasin isiniin jedha ani immoo jechuudha nama jechuudha karaa irratti haftu sanii miti ani jechuudha karaa deemtu miti jechuudha nama namni abbaan fedhe fuudhee deemee karaa irratti gatee deemu sanii miti jechuudha. Yaada dadhabaa kana of keessaa baasai jechuudha. Ani yoomiyyuu taanan jechuudha yoomiyyuu taanan nama barbaadamtuudha malee nama barbaaddu miti jechuudha. Gabaachuu adeem innaa akkasin isiniin jedha amantiilee taanan jechuudha. Ani jaarsa kiyyaaf jedheeti miti amantii yeegillinu anaaf abbaan manaa kiyyaatu osoo adda baane jechuudha. Wanta amantiidha wal qabatu takkayyuu hin qabu jechuudha. Takkayyuu namni wal jaalataa adda bahee jedhe waliin haasofne waliin mari'anneeti malee jechuudha. Kan addallee osuma addaayyuu baana taate jechuudha. Osuma taanii garuu nuti yoomiyyuu addan baanu innaa jechuudha rabbii keenyatti walitti nu fide jechuudha. Bootaa jechuudha
ani boota nan dadhabee jirutti jechuudha boota ana jechuudha mataan kiyyaa baay'ee itti na jeeqamee jirutti jechuudha abbaa manaa kiyyaa rabbii walitti nu fide maashaallah haga har'aatitti wajjin hin jiraanne kara waggaa lamamoo sadaffaa akkas jirra maashaallah wallahi jechuudha haga ammaatitti nagahaa jaalalaaf gammachuudha wajjin hin jirra kabajaa guddaa wal biraa qabna anis isaaf qaba jechuudha innaa kanaafiyyuu akkasiin isiniin jedha waan hin taane hin yaadinaa waan hamaa hin yaadinaa isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya wanta akkanaatirraa jechuudha Isaa kumaa takka jechuudha Isaa ani wallahi osoo abbaa mana kiyyaatiin wal dhabee maatii kiyya biraayyuu deebi'e sijjamal irraasu an nama gatamtu miti jechuudha nama maatiin isaatillee itti hajamuudha jechuudha indee maal jechuudha bara ilmoo isaaniitii bara waan fedhee yoo ta'e jechuudha ilmoo isaaniitii sijjamal irraasu nama bootaa guddaa maatii biraa qabuudha leenan bootaa guddaa jechuudha darajaa guddoo maatii biraa qabuudha leenan jechuudha maatii miti olluma biraayyuu jechuudha nama darajaa guddoo qabduudhaan jechuudha እና akkasan isiniin jedha waan akkana kana dhiisay jechuudha ani warra jechuudha karaarratti gatamu sanii miti nama abbaa zariin isaan beekamne miti jechuudha ani እና kanaafiyyuu nu dhiisay isiniin jedha baay'ee nu naasofsiisina ramadaana sanu እና hordoftoota kee jechuudha gorsa nan isin gorsu kana jechuudha asumaan jechuudha namoota tokko illee barumsa ta'uu danda'an isiniin jedha hordoftoota kiyya warroota jechuudha amantii fi jaarsa amantii fi jechuudha amma fakkeenyaaf akka Sumayyaa faa jechuudha kinu Sumayyaa faa Ayyuu faa jechuudha Ayyuu fi Sumayyaan jechuudha amma jaarsa isaaniitii Sa'iidoodha jecha shaadaa qabatanii gaafa inni biraa deebi'e kunoo gara kiristaanaatii deebi'anii jechuudha innaa kun hin hojjetu jechuudha kun hin ta'u jechuudha maaliif hojjetan amantii fi jaarsi amantii fi jireenyi waliin qabatu jechuudha waliin hin deemu jechuudha amantiin kobaadha jaarsis kobaadha jechuudha innaa kanaafuu wanta akkanaatirraa of eeggadhaa isiniin jedha eenyumaafuu taanaan barnoota ta'uu qaba jaarsi yoo barbaade jechuudha isinitti hafuullee danda'a jechuudha waan fedha haa ta'u jechuudha isin maal isin deemtanii abbaa barbaadentiin heerumtanii maa isa bichaadha jaarsi indee kan jaarsi yoo inni deemtanii yoo inni deebi'e immoo deebitan maa inni kun waan fokkataadha jechuudha waroonni waan akkana gootan fokkataadha wanti kun waan hin taanedha irraa deebi'aa isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya wanta hin taane irraa deebi'aa wanta isinirraan bareenni hin dalaginaa bakka wanta isinirraan bareenni tokko hin dalagina wanta isinirraa bareedu tokko dalagaa jechuudha amantii keessoo seentan amantii keessa seentan hin taa'ina amantii kamiyyuu haa ta'u jechuudha amantii kamiyyuu haa ta'u baradhaa jechuudha namni barate yoomiyyuu lafaan badu fakkeenyaaf gaafii tokko yoo isin gaafata maal deebisuu dandeessan kanaafiyyuu baradhaa jechuudha amantii makami keessa jiraadha baradhaa barumsa keessa sirriitti hordofaa jechuudha yoo barumsa baraatiin homaa takkaayyuu bu'aan qabu amantiin barumsa wajjin hin deemti jechuudha barumsa waliin deema fakkeenyaaf nama barumsa hin baranne tokko jechuudha waa'ee amantii keetirraa hin beekne tokko waan namni sitti hime san ameen jetteetuma qabattee deemta jechuudha kun immoo shaggaa miti jechuudha haga dandeessanitti baradhaa wanta gaafii isinitti ta'uu dammoo jechuudha qeessotallee yoo taate gaafadhaa gaafii silaa namni gaafis ni deebisu jiraachuu dhabuu danda'a namni tokko amma karaa onlaayinii kanaan jechuudha gaafii namaan deebisanii akkasin isiniin jedha hordoftoota kiyya gaafadhaa sheekota illee taate jechuudha deematti gaafadhaa na akkasin isiniin jedha gaafii keessan gaafadhaa wanta isinitti gaafii ta'e barumsa keessan baradhaa sirriitti jechuudha ani amantii kamiifiyyuu jechuudha jibbaa hin qabu wanti nagalchullee jiru garuu jechuudha amantii barbaade hordofa jechuudha amantii barbaade hordofu mirga guutuun qaba jechuudha gabbaachuu adeem mirga guutuun qaba jechuudha kan barbaade jala deemu namni anatti mee osoo hin ta'in ofii kiyyaan kan itti amane kan naaf ta'a jedhe jala deemu mirgan qaba jechuudha akkasiin isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya innaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja gammaatiitiin hordofu keessaaf subscribe like gochuu hin irraanfatina